harma keenya ulaalu beektu silaa amma ni jigutti silaa kaampaasii kanatti harma shamaraa yoo dhaabbate malee hin jaallattan yoo. Eenyutu akka sedhe nuun yoomi jigaa fi dhaabbatan adda baasne nuun kuni diinaadha oduu diinaadha kuni shira diinaadha kun gargar nu baasuufitu xaxamaa irra malee kan immoo adda baafannee irratti dammaquu qabna nuun kun malee nuun dhaabbataadha jigaadha waan jennu tokko waan addaan baase tokko iyyuu hin qabnu nuun. Uff beeknee addaan baasu jechaa jirta? Akkamitti adda baasna yoo utubduun jirtu. Utubduun immoo maali? Isheettiin qabsiisanii istireetii dhaaban. Ciigaa sa'oo keetii ciigaamaa wayi. Giifti wataartaa na rabsaarta seera kabaji. Ati iyyuu seera kabaji na sodaatti seete? Keessa ba'aa jirta giifti. Ati immoo keessa turaa jirta. Armi keenya jinnaan nuun jaallatan jette isa immoo dhugaa isaa sitti himu armi keessanii fi mootummaan abbaa irra yoomiyyuu dhaabbatee naf ammas dabaleensiin dhaggeeffadhu armi keessanii fi mootummaan hamaan yoomiyyuu dhaabbatee naf lamaan isaanii immoo kuffisnee agarreera raagaa guutuu of hirkaa qabna. Intala ishee siif kuftee fangaddu.